Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraallee viidiyoo kan biraan walitti deebinee jirra. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu waa'ee dipaartimentii dentaal meedisiniiti jechuudha. Keessaan barattoonni hedduun na gaafachaa turtanii dentaal meedisinii seenuuf ulaagaa akkamii gaafata? Dentaal meedisiniin eessatti kennama? Waggaa meeqa namatti fudhata? Achi baanii hojiin hojjetamu kun akkamii ka jedhu waan hedduu na gaafachaa turtanii. Egaa chaanalii kanarratti dipaartimentii hedduu irratti hanga ammaatti waliin diskas gochaa turree jirra jechuudha. Waa'ee dipaartimentii adda addaa information argachuu kan barbaadan chaanalii kiyya kanarra deemtanii viidiyoo kanaan dura postaman seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa guyyaa jalqabaaf gara chaanalii kanaa kan dhufu kan nan beekne am barataa yaala fayyaa yookiis barataa meedisinii waggaa 5ffaadha jechuudha. Egaa kallattiidhaan gara viidiyoo keenya guyyaa irratti osoo hin darbin dura wanta akkan isin gaafadha. Information kana gaazar godhee afaan keenyaan qindeessee isiniif dhiyeessuuf yeroo natti fudhatee jira. Beektu gaa yeroo hin qabnu. Kanaaf egaa wanta akka waan isin gaafadhu viidiyoo kana like gochuun akkasumallee subscribe gochuun akkana jajjabeessitan isin gaafadha. Isin eeguuttan jira. Like subscribe waan gootaniif guddaa galatoomaa. Sababa isaa sin sekendii takka fudhattanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf hamilee guddaa naaf kenna. Akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u godha waan ta'eef viidiyoo kana ammallee like subscribe gochuun na jajjabeessan isiniin jedha waan gootaniif guddaa Egaa dental medicine seenuuf ulaagaa akkamii gaafata? Jalqabatti akkuma beekamu barataa natural science ta'uu qabdu. San booda gara university dhuftanii common course waggaa jalqabaa eega fudhataniin booddee GPA'n keessanii fi entrancing keessan percentiin 20 ilaalamee akkasumas COC'n isinii kenname kallattiidhaan ni dorgomtu jechuudha. Dorgomtanii kallattiidhaan common course semester tokkoffaan booddee gara departmentii kanaa join gootu jechuudha. Competition irratti ni baay'ata. Intake capacity isaan immoo xiqqaadha jechuudha. Akkuma beekamu gaa departmentiin kun kan inni kennamu almost university 4 qofa irratti kan inni kennamu university Finfinnee, university Jimmaa, university Maqalee fi university Wachamoo university dha jechuudha. Universityoota kana irratti kan inni kennamu departmentiin kun hanga ammaatti. Departmentiin kun gaa yeroo baay'ee intake capacity isaa yoo baay'ate 20-30 nama kana irra darbaan fudhatanii jechuudha. Kanaaf competition xiqqoo ni baay'ata jechuudha. Kallattii maanii egaa gara departmentii kana join gootaniin booddee medicinii normal medicinii general medicinii jini walii wajjiniin barattu jechuudha. Hanga almost waggaa 3 hanga waggaa 4tti walii wajjiniin barattu jechuudha. Kana jechuun pre-med walii wajjiniin barattu, PC1 walii wajjiniin barattu, PC2 walii wajjiniin barattu jechuudha. PC1 PC2 namni jechuun maal jettanii yoo gaaffisnetti ta'e pre-clerkship 1 pre-clerkship 2 yookiis immoo pre-clinical 1 pre-clinical year 2 isa jedhamudha jechuudha. Egaa kana barattaniin booddee barattootuma sanaa wajjiniin kallattiidhaan qormaata fudhattu jechuudha. Yeroon isiniin jedhu pre-clinicaliitii gara clinicaliitti darbuudhaaf qormaata oraalin jira, qormaata writteniin jira, qualification exam fudhattanii san booddee gara clinical yeariitti dabartu. Asitti akka isiniif ifa ta'u kanan barbaadu clinical yearii pre-clinical yearii jechuun xiqqoo gaafa isinitti ta'uu danda'a. Pre-clinical year jechuun theory qofa barattu. Yeroon isin jedhu waa'ee fayyaa, waa'ee dhukkubaa, waa'ee adda addaa, waa'ee fiiziyooloojii, anaatomii, danaa qaama namaa kana yookiis qaama namaa kun lafee meeqa akka qabu naamni anaatomii isaa jechuudha. Dizaayinii danaa qaama namaa kana akkasumallee fiiziyooloojii isaa akkasumallee paatooloojii isaa waan jiru baayokemistirii dabalatee barattu jechuudha. Pre-clinical jechuun theoretically kan barattanii. Clinical yeariin jedhamu kun immoo patient based dha jechuudha. Waan theoryidhaan baratan kana patient irratti apply gootanii patient bira dhaabbatanii patient sirrii qabatama bira dhaabbatanii isa baratanidha jechuudha. Kun asirratti kun ifa isiniif ta'ee yaada. Egaati gara clinical yearii gaafa dhuftanii barattoota warra general medicine baratanii wajjin adda adda baatu jechuudha. Isin gara wardii dental dhimma ilkaanii qofa irratti kan isin baratanii jechuudha. Warri medicine immoo wardii 4 attach godhu. Obigaini medical ward, pediatrics fi surgery attach godhu jechuudha. Isin immoo kallattii maanii wardii keessan dhimma ilkaanii qofa irratti kan isin baratanii jechuudha. Warri dental medicine seentan. Egaa amma gaa asitti keessuma clinical year irratti loadiin isaa baay'ee tokko isin baay'ee salphaadha. Barattoota warra general medicine baratanii wajjiniin gaafa wal bira qabamee ilaalamu isin wardii tokkicha qofa waan ta'eef specific waan ta'eef kan keessanii baay'ee takka freedom guddaatu jira jechuudha. Clinical year eegga seentaniin booddee garuu pre-clinical year waan jiru galmalee ulfaataadha. Bakka generally waa hundumaa
waan hambistan takkan qabdan waan hunduma barattu jechuudha. Inna yeroo baay'ee gaaffiin kaafamu kan biraan immoo dental medicine waggaa meeqa fudhata? Akkuma general medicine waggaa 7 fudhata jedhanii ijoolleen na gaafatan jiru keessaanii eeyyee walqixuma waggaan walqixa jechuudha. Wanta adda addaan jiru waggaa 6 walakkaa hanga 7 bakka waluma qixxaa jechuudha. Wanta addatti wanti adda ta'e hin jiru. Inni kan biraan immoo dooktara jedhamanii eebbifamuu jedhanii ijoolleen na gaafatan jiru eeyyeen dooktara isin dooktara taatanii eebbifamtu jechuudha. Dooktara taatanii eebbifamtu san booddee immoo yoo barbaadan ispeeshaalitii keessanii dhimma mormaa olii irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Ispeeshaalaayizidii waan barbaadan mormaan olii waan barbaadan irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo ijoolleen gaaffii isaan keessaan na gaafachaa turan kan biroon immoo dhimma job securityidha. Job security'n baay'ee matakka departmentiin kun departmentii barbaachisaadha. Job security qaba jechuudha. Yeroo isin jedhu dental medicine eebbifamtanii baatanii waa'een hojii dhabuu itis bakka waan yaadamneedha jechuudha. Sababni isaas tokko intee kaappaasitii baay'ee xiqqaa qaba. Lammaffaa irratti immoo baay'ee bayyuu hin babal'anne. Yeroo isin jedhu magaalaa gurguddaa irratti kilinika dhuunfaa warra banatanii jiran hin argitumi baay'ee hin babal'anne jechuudha. Galmalee babal'atee hin jiru jechuudha. Kanaaf job security ni qaba. Sirriitti waa'ee birriin sirriitti ni hojjettu jechuudha. Waan isinitti hima amma mini almost waggaa sadii dura jechuudha. Maazarii kiyyaa ilkaan ishee sirreeffachuuf gara dental klinikii takkaa deemnee turre maazarii koo wajjiniin jechuudha. Almost waggaa 3-4 dura jechuudha. Ilkaan gara fuulduraa kana qofa sirreessuudhaaf almost gara birrii 50,000 kan kaffalchiifame. Yaaddanii ilaaltanii waggaa 3-4 dura akkas ta'e amma immoo akkam akka ta'u yaaduu dandeessu. Anumtuu ilkaan kiyya kana birees gochuu barbaadeen ture. Birees gochuu barbaadee almost waggaa 2 dura birrii 36 na gaafatan. Nama tokkicharraa hangamni yoo argame egaa guyyaatti namni 20 namumti 10 seenee oolee hangam akka hojjetan tilmaamuun nama dhibu. Akkasumallee hospitaala irraa illee ni hojjetu. Baay'ee matakka job opportunity isaa job security isaa baay'ee seefiidha. Maallaqa sirriitti ni hojjetama. Egaa baay'ee departmentii filatamaadha jechuudha. Seentanii barachuu ni dandeessu. Amma takka hanga pre-clinical yiritti jiru nama cannaqa malee san booddee freedom qabu jechuudha. Egaati guyyaarraa waa'ee departmentii dental medicine hanga ta'e hinti wayii wanno isinii kenneera yaada. Hanga maatiin wajjiniin turtanii chaanalii kana subscribe na wanni goone yoo jiraattan subscribe akka gootan ammallee irra deebi'ee isin gaafadha. Wanti gaafa isinitti ta'e wanti isiniif hin himne yoo jiraate immoo kara keessaan kara komentiin na gaafadha. Freely na gaafadha. Telegram chaanalii illee as komentii jalqabaa irra pin godheen jira. Seentanii achiin illee discuss waliin gochuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kana gaa hiriyaa keessan gara medicine join gochuu barbaada share gochuun ittiin akkanaa geessan barbaada. Waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa.